السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد تجاتو تكينا كم جتا باقي جرات تنجي تشاقو يارراهو مالكوان اسفلو كي جتا تاتي اكوم اتفجرة چودا رياكشنين وروتا برانكي دوفو رد لغي كي ساح كي اينو تونا متولا اينو بريد لغي اينو وان غارينا ماف دبر سي كان جدو قبط دي اسنيف ديبي اتفجرة چودا كان ارامو اكو متدوري قبرات ارغتان كان حجي تچودا كحجي رد لغي كي اسامو اجائبو مجي چودا ديتان أنا ما نو يرو إسرة دلقة كل فان وف أبونا دبي دركي رد دلقة عمري شون دنديتاني إسرائيل اللي أرجعني كرتانو أسمع ورون أرجعني وجرات تنتاتي سينا كده وده سين جدا كيستو كهاجي كل فان نجيسه رد دلقة دبي إن كان دركي نرد دلقة في عمري شون دنديتاني إن كل فامتي ليس سين جدا وجنو كلا لو تيجي وده أكسمس كعجائب أمو كأمبرامو أسمع ورون أرجعني وجراتن كان هذا بيكم هذا منا ياسين رد كان دلقة كهذا بيكم مو كان مهندات انتقو أده كان تيجودا لينكي جالجرتون كأسي سينا تيانغ سين داود ده هنقول ده شانو جتودا لينكي جالجرتون ده كاتيلا لاتي يو إسني تولي أك إرادة بي إسني في دلقة وانا ضد وجين كم برنو تنا مكنو فيه كان دونغورا كيسا كابولة وجين الرها سوفني تنين قول علوتي جالسين على لا كاتي إيجاسي كومنتينا بريسا سين جدا قرر رياكشني كنا تدا شانو جتودا لا إله إلا بقومال وما قلنا سيدا كنجر أنتم متى كانوا في ربي أما متى كروانا كيف نجرو أمانا كيف نجرو كمان Kumaar kita kahaji kan ajaa'ibati yeroo sagalee dhuufuu dhaga'u mush nama sagalee dhuufuu dhaga'u sonte nama boombii wayii dhaga'u olu taalchisa oluma utaale laa ilaaha illallah kan jedhu kaachi utaalee na jala dhiise ka addaati wajjinu lallabee ilaala gaafte. Maal kana laaltaan saayina akkamii maal jettu mee? Maal dabartan? Qimamiidha kun qimama. Qimama. Qimama maali? Hashaayee mi'eessa. Naalee godhu? La. Namatti sayyiid kana dhuga malee namni akka sayyiitiin dhugu. Akka sayyiid maali? Abbuu gurbaan kun maaluma barbaadaan jaabar. Adda nu baasuu barbaada ati irratti hin garre malee. Nama si jaalatu fakkaatee adda nu baasuu barbaadanni. Mirqanyummaa inni yaadu gortee mirqanyummaa nama hunda maquma adduma nu baasuu barbaada bakka anaafeeti. Maas hin jedhu? Khalaas akkanumatti mirqanyaa. nama kasaan maa una garre mala amaasi waa inni sin jedhi jedhamu kan fiyu amma qimamii isaa kun mi'a isolee isinurra homaan an goone nama kasaa bichaa addu qimamii kan yaa imaanitti gicha honnaa maalitti gicha barbaantaati qimamii ani shaayin hawaasa qabdiimi naallee gichi sin jedhama hoonaallee gichi nama isa bichaa gicha laa isa bichaa addu akkuma argitan hajji inumayyuu asitti irraa dhoguu jalaa fuudhuu dhiisetiniin dhugamaan inni kan inaafee aare maali waan ana qofaaf shaayii tolchuuf yookaan ana qofaaf shaayii mi'eessuuf qimamitti deebisee inumaa maal jedhe lola shakkuu dhiise naallee qicee balaa itti buusaa jira jechuudha inaafee jechuudha inumaa xiqqoo asitti faayoo doongora qaba malee silaa isiin amma daftee osoo yeroo itti naqxu kan wanta jechuu baatteefa mucammaan kun maal asii godha akka nama aarii osoo haasa'uu baatte kana daran inaafeeti shaayii irra gannaquu danda'a fa'a silaa jallisee Sa'iid nama kabajaa qabu Sa'iid akkana osoo ejjitee siin harakaata godha Sa'iidiif shaayii naamii ooftuu fi akkana osoo jetteeni fa'a shaayii irra naquun dhabu asitti faayootu iyyuu daddaftee osuma inni aarii inaafee jiru naallee qijjedhee loloo jiru daftee isiin akka anatti aarii qabduu ibsiteef jechuudha silaa kana caalaa gootee ajjiin kan irrattuu gannaquuf. Keessumaa nama mana kee dhufetti osoo waayyuu soqolee itti dubbachuun gaariin. Leessitti dubbachuun gaariin ta'e. Waatummaa maali? Rabbi jalloo suume isaati. Ani diruutuudha garuu immoo isa mirqannummaa afaan hin ga'uu sanna. Mirqannummaa afaan hin ga'uu sanna. Ati illee mirqannummaa mirqannaa fi yaadillee sana. Anammoo duruu nuti achitti arginu. Maal inni hin sama. Waan inni hin Tiifiin masuutee jee boodaan siima. Asitti maashaallaadha dhugaa haga fedhe osoo waan fedhe illee kan balleessu taate waan tokko immoo waan gaarii darbuun bareeda osoo namni haga fedhe badaa ta'e illee nama mana kan keessummaa mana kan dhufte kabajuu qabda yoo mana eega yoo aarii waan fedhe illee si godhe waan fedhe si godhe jiraate yeroo inni mana kan kee dhufee miti ka itti dubbatu yookaan immoo aarii kan kee itti ba'uu qabdu jedhee loleen jechuudha. Nama keessummaa yoo mana keessa dhufu keessummaadhaa kabaji jedhee asitti barnoota guddaa namaaf kenna jechuudha. Waan fedhe itti balleessu taate waan fedhe si godhe taate mana kan kee dhufnaan keessummaan kabaji jedhe
akkasi ka kaaraatee immoo ka ajaa'ibatti mataa gad dha'uu deema kaaraatee miilli tolkaasee jechuudha. Dhugumee abboo shaayiin ta'e qimama kophaatti godhamteetti. Inni ofti agala tumtu wallahi. Ana godhe jennaan didde. Agala tumtu. Inni ofti shaayiin beestee qimama akka qabdu. Asitti dhugamaan akka inaaf tolchitee irraa beeksisti jechuudha. Dhugumee abboo jedha jedhee xiqqishuma kokkolfaa shaayiin ta'e qimama qabdi tolchitee ittiin itti aanaa godhuu diddeedha. Asii inni isittis kophaa ofii ashmuriin isii tuqaa jira ashmuriin isii tuqu jira. Ani waan beekuuf bareeda dhiyaatuma jira callisee asitti akka isaatti lafaa yoo tuqu jira. Kalaati fedhuun achi deebi'e. Yoo ka'uun atti na godhe. Isaa maa itti naqanii jechuun kophaa dhaabde shaayii. Bakkoota kan dhaabde. Maa osoo ani jettee argama waati goonefi. Asiin agala tumtu. Laa wajumaan hin daabe bakkuma takkatti hin daabe. Bakkuma takkatti hin daabe maal? Galatoomi shaayiin na jalaa qabban akka. Shaafana shaayii bakka burtuqoota. Dhugaa asitti dhugaa irraa beeksisti ta'e naaf haa ta'u osoo hojii kiyyaan gungoona biyya ilaaluu jiraata anillee dhufee hin callisne jechuudha akka tolchee inaaf irraa beesti jechuudha. Inni ofti. Kalaatiin quufee hodhu. Maan dhugin shaayiin feetu si? Asumaan dhugin firri. Shaayiin jaalattu si? Namni shaayii burtuqoo dhaabu mokkatli sa'itti. Ketli amma. Mokkatli tubaatti hin daabee silatti tubaatti daan. Bareedaati galatoomi. Kalaatiin hodhu achi qabnurra. Kallachiisaa yoo argitanii jirtan ka aare hiddirraa yaa'ee jira hoo achanirra qabiin fedhu eegatti naa godhu jedha asitti maa irraa hubadhe amala hajjii yeroo ijoollummaa yaadadhe isaa yeroo ijoollummaa bira jira argullee baadhu irraa beesti jechuudha yoo fakkeenya abbaan isaa obboleessaa yookaan obboleessaatii waa bitee galu anallee bitan malee eela farra kan galatu nama akkasiif fakkaata bakkanatti akkaataa inni naafa waan nama sani goote anallee godhe jedhetti sila osoo waan nama ajjeesullee taate naa wajjin deemu jechuudha inni waan badaa waan namni dhullee taate sila waan naa wajjin miidhamuu deemu jechuudha yeroo tokko immoo kuni barnoonni waan nu kenna waan tokko yoo nam tokko isinii godhu baate kan nama biraatiif kan godhu taate anallee jettanii wanti hin jedhina keerimaaf jechuudha akkas jechuun fakkeenyaaf anis nam tokko akkana ta'eef anallee maa akkana ta'uu dhabe baluu akkana godheef anaa homaa gochuu dhabe kan jettu taate kanatti hin aarina isin jedha asitti xiqqoo sila akka inni isitti aaree hinaafe sila isin dhugaan kana miidhaa jiraatu taate akka inni miidhamneef goote sila inni nama dirqiin wanni taate ofillee miidhee jira jechuudha namni akkana namoonni akkana jiraatan waan anallee jettan kun waan anis maa isa qofa kan jedhu kunis xiqqoo nama miidhuu hin danda'a jechuudha. Garuu waan bakka dalagaatitti waan cimanii waan nama jijjiirutti kan inni akkana gochuu danda'a ani maa gochuu dadhaba jedhee namni morma immoo ciminaa fi bakka itti yaada isan gahuu hin danda'a. Isinin jedha. Maa nyaate guyyaa? Maa nyaate? Maali? Ifa mana rasa. Qabachuu dadhabe. Maal abboo? Kiyu jechuun amma kaa jedha isheen roobe xaadaduma xarrar jettuun oluma utaalaa kaa hajjiin xarrar jenna oluma utaalaa kaa manaayyuu kan fuudhee gannu darbuu deemu fakkaate warri ilaalu yoo jiraatti ilaala warri ilaaltanis. Maal? Hamma muteen gahi? Waa hedduu dalala. Abora biyyee kaa hamma muteen? Waan Maal taatee dhisee? Wannaa fi digaa? Daayipperii si binnu? Sa'iid? Daayipperii si binnu jedhee wannaa fi digaa daayipperii si binnu jedhee deemee hamaa wala eegaa jedhee. Naallee rifanne maalitti goote mucaa maal nyaachise jechuudha isaatitti maal taate boo daayipperii si binnu jedha. Kolfeen dala ajjir akka nama hundarratti fakkeessee dalagetti mataa gadi qabataa dalagee hajji biratti kolfin ajjeesee jechuudha. Anuyyuu irra dalaguu dadhabe. Haqqisuu jedhaafi. Naka dhufachaa. Akka jedhu wannaa wayii asuma ma'amatti. Waan asuma. Hayyaata fidee maal afaan qabattee raawwatame. Laaka kamii godha? Kan waa hunda caalaa na ajaa'ibse immoo ajaa'iba isin ta'a kan waa hunda caalaa na ajaa'ibsise an haqqisuu deema jedhe mee maaltu itti ajaa'ibe? Homa itti ajaa'ibe wallaalee hoo an haqqisuu deemaa jedhe
maaluma itti ajaa'isu deema kana biraa tamaam shakkiin funyaan qabate gana ajaan sun garaa akkan hin seenneef yookaan na keessa akkan seenneef jedheetiin dhugaadha tenshinii nam tokko tokko amma bakka kana waatu ajaa'iba jettee namni dafee waa qabatu osoo itti ajaa'ullee baate namni itti ajaa'iba qofaaf miti kan funyaan qabatu hin ajaa'iba dhageennaniin wanta ajaa'u hin jiraan arginaan yookaan saree madu'e karaa osoo deemtan saree karaa gubbaddu osoo argitani osoo isinitti ajaa'iba funyaan qabatan maaliif akka ajaa'u beektan jechuudha kanaaf kan namoonni hedduu funyaan qabatan sirriidha tamaam qabatan ka isaa hoo ajarra darbee ka nama hundaan adda kanatti ajarra darbeetiniin osoo ittuu hin ajaa'in an haqqisuu deemaa jedhe nama silaa itti ajooftee garaa seentee haqqisuu deemaa lollocee jechuudha inuma hajjiin osoo garaa ibseen haqqisuu deema jedhee faayoo rabbi baase nama hin taane bira safaatte yoo isin jedhu nama hin taane biratti nam tokko tokko amma karaa tokkoon hajji yoo laaltan badaa isin fakkaata karaa ittiin gaarii ta'ullee ni qabachuudha karaa tokkoon nam tokko yoo badaa ta'e karaa tokkoon gaariillee ni ta'a jechuudha asitti mucaan kun mana kana keessa waa ta'e jennaan atillee isaa wajji qabrii seentedhin argitanii osoo haga fedhe badaa ta'e jaartitiyyaa namaan jaaladhu nama kiyyaa jedhee isii gargaaree wajjin waan sadhoo isuun deemu sillee si ajjeese wajjin si awwaala jedheen akka ammishii osoo inni haga fedhe badaa ta'e badiin akka dalagamullee hin fedhu jechuudha argitanii miti asitti maashaallah irra jedha bakka takka takkatti waan badaa waan kon fedhe dalaga bakka takka takkatti gaarummallee ni qabachuudha asitti maashaallah irra jedhee jira hin dhiisu tumu dhawuu eegalee jechuudha hunaanuu osoo kan dhugaa waa ta'u taate an kolfaan dadhee malee silaachitti gagga'ee faawwanni jedhe faayoo dhayaa takkitti yookaan dabarsee isillee ana qisuu deema laa na maa haqqistare dhiisoo irraa ta'e abo akkan dhaabanneef jilba kan hunda dhukkubee duudallee na qabe ka ajaa'iba ta'e daayiparii siif hinnu jedhee yeroo jalqaba mana fincaanii too seenu ka utaalee makaddaa guddaa kan ofi cuqqaalee hoo teenshinii isaa shakkii gara na ajaa'ina dhuufaa jedheetiin deebi'ee takka osoo namni maan naan jedhallee hin jirtu gixxum godhee makaddaa guddaa kana fuudhee ofirraa silaa firaashin maa algaa gubbaa jiru bira laa ilaaha illallah Asol fayir. Buku mat. Oh matu net. Oh. Saya dah kerja. Aku mesti agak nunggu Rabbi. Esa. Amma mesti. Korang mana kerja dulu? Oh mana kerja dulu kau? Benar usah sama dek. Ajaa'iba moo kunniin lixii dhuydee jedhee ka ol utaalu dhiisaa utaalchoon amma immoo kan waa hunda caalaa jabse achuma ta'e jedhe hammaama mana fincaanii keessa taa'e hin bahini achuma ta'e namni akka nama dhibame akka malee na dhukkubee ka ofirrattuu fincaalu taate kalaas ajjii mana keessa na raffisu hin dee'u jechuudha ammaa maciise jechuudha fincaa jechuudha. Ajaa'iba waa hunda caalaa namoota dura dalagee argee miti ka hajjii kan adda isin jedheef maali hattaa mana keessatti tokkoffaa ammaama taa'e lammaffaa haqqisuu deema sadaffaa manaayyuu na dhiise bayaa gara harmaayyuu amboo haqqisuu deema jedhee anaaffaayyuu mana nu gata kotte ta'uu fi nabsee lubbuu ofii baasu jechuudha. Isi marci got si isi. Wanda saya gusumai. La wanda saya gusumai. Isi marci got ah. Ambo. Ui. Asitti maashaallaadha loleen qiyaamaa itti buuse wanni achaa'inna ittisu maali him jedheen loleen jira jechuudha asin maashaallaarraa jedhee. Ui xiqqoo dhaabate amma. Dhaabate. Karatti hammam ta'a? Hammam ta'e? Maal godha mana fincaanii jiniin gargaarti. Mana fincaanii maal godha? Ofirraa gata godha jilba kanaaf ijoollee qaba. Dhufe. Kana saala ta'a egaa. Dhufe. Maal dhufa? Maal dhufa jedhee ajjiidha. Wallahi isin jala asitti prank hin xumurre osoo prank hin xumurin kolfi isaa najjeese way jedhee dhufe kan jennaan ka olu taalee inni na dura fiiguuf maal turba jedhee ka fiigee olu taalee isin jedha nu gatee deemuuf mana maal fudhee olu taalee faayollee qabachuu dadhabdee kolfitee anillee hin dadhabee achuma kufee yoon kolfan akkasi duraa kolfi na boqoseetiin dirqitti of qabadhee ture
osuma kaddaa ciniin achi garagalee akkasiin jedha ka hajjii kun ajaa'iba namatti tola as keessa waan nama bohaarsuu nama korsisu ni jira ka barnoota namaaf ta'us ni jira ka badii qabullee ni jira jechuudha akka namni badiin inni itti wanni jedhan xiqqoo natti garaa jabaachuu cakkanuu sana argitanii manaa gabbai hammaa mataa'i nu dhiisee bahu of jaalachuu tana irraa mul'isa akkasittis gaarummaan isallee akkasuma jirti jechuudha isiin lolee himii jechuun inaaffallee akkuma jirtu jirti ka irra caalaa immoo ka kolfaan nama ajjeesu kaan haqqisu hedafaa jedheetiniin nu dhiisee mana nu gatee deeme ka yoo dhufe jedhuudhaan fiige onneen kun ajaa'ibatti ittiin bohaartanii ittiin kolfitanii jirtan jedha akka ajaa'iba akka isinitti tolee abdiin qabaame yoo isinitti tolee jira kana nutti tolee jedhaati laayikii 5,000 ga'u yaala warroota akka reaction irra dalage keessaa akkuma laayikii keessanii ka caalu laaleetiin immoo waan addaatiin isiniif deebi'a jechuudha ammaaf hin dubbadhu akkanatti beeknuuf jechuudha ka laayikiin isaa guddatee caaletti waan argitanii waan badaa irra dalage isiniif kan mul'isu ta'e jechuudha akka sordoota daawwattoota keenya akkuma itti fufee jira jechuudha itti fufee jettan laayikiin nu beeksisaatii yoo jaallattanii jirtan koomentii jalatti jaalanne nu jaanu himaati kanama hunda haala kanarra isin deebi'ee ittiin isin bobbaarsan jechuudha yeroo hunda cinqaan hin barbaachisu yeroo hunda rakkatuun hin barbaachisu yeroo takka fagag jechuun seeqachuun sunnaa waan taateef sesseeqataatiin bobbohara umrii keessan achi dheeressaatiin akka harriin isitti hin baane yeroo hunda aartanii yeroo hunda jejjeeqamtanii tan madaam isin aarte kan jaarsi isin aarse kan jaartiin isin aarse waan akkana ittiin bobbohartanii ittiin bashannanaa umrii keessan achi siistan jechuudha taafti rabbi achi isin yaasisu rabbi wajjaa jiraatu jecha akka isiniin jenna laayik gochuun irraa fatinaa yoo isinitti tolee jiraate ka liinkii jala isiniif kaa'e immoo kan haadha beekam jaartii yaasiin yookaan haadha manaa yaasiin liinkii jala isiniif kaa'e san daawwadhaati kan isinillee sagantaa itti aanu irratti ka haadha sabboontu fa'aa booda isiniif deebisee dhufe jechuudha. Hanga ammoo daawwattaniif galatoomaa laayik gootanii fi sheer gootanii fi koomentii barreessaniif hedduu galatoomaa isin jecha hanga ammoo waan nu turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo itti aanu waliin dachaa nutti nagaa.